متيو فلفلتو مسرت جتو سني حال فديو يجرو نما قرار ديبو متي اسيل ديسو هنتاو جتو توفي دلوتا خجا هنكابو نمني دلوتا في توفتو نما اوف توفتو جتو ركو اسام فدنيتو اني سجرو هوندا اكركوتي ولتنو نكه حالن تاني هوندا خيس نبوسه مله سون اسان جالچو بعد متا خجا كان جالچو بعد اني ركو كسي سان كيساو جرينيا خجا ديسه هنسينو جتو اسان تو ركو تي ركو دان ركو مي انو خركو كسي نما ولين باچو دان دو ركو مكسي تو خيس سينو تو جتو kana jechuun ammoo warri gubboodhaan seenee gubboo akkas jedhani ani nama gubboo nyaatu si miti namni waatte kanneen namalletti na ergu miti jechuun warri na beeku baay'inaan na beeku jira baatiin baatee araaramaati ummata kiyya hedduun gammadee baga walumaanuu gammanne isin jechuu barbaade guyyaan arraatiin dhagaye gaabbii takkallee hin qabu sodaa nama tokkollee dhiifama jechaa hin jiru kaniin dhiifama jechaa jiruun ummata kiyya qaalii warra gartee as gubbaarraa akka hunda keessatti haala rakkoo keessatti bal'oo keessatti waanuma jiru hunda keessatti na wajjin qooddate yaada isaatiif hirmaannaa isaa hundaan nafaana ture isaan sanii waa gaafachaa jira malee namni akka dhuunfatti asitti yakkatti dalagee waa gaafadhu hin jiru yokka yakkatti yookaan akka baditti kadalagamtu taate anattu dalagamte waan quban qabne taakaysan beenye warra gartee ofii isaati wal miidhaa ofii oofee naaw fidee rakkoo san keessa nanake isaantu silaa dhiifamu sanuu na gaafachuu qaba jechuu barbaadeti. مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بسم الله مكاديلو قليلا فيمتي خديلو الحمد لله رحماني ننقهبات رمضاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو دعوتو تفردتو تقينا شما كم جرتم بكم جرتني نجني ربي بدا سنبرا هجراتو سنجتشا إيجا الراس ولتي دي بنجرا لغادا نمون هدون خمي يكا قبنين بيخا خمي سارتي سمو كجباتو سكوبان كبا سرتي تولچيتي غرو مالتو جرجرتو بربادتي نمون نهنگ امان تنا خمي كفرتي تجي فتني خمي رجرتني سن ربي ان شاء الله سنسكلتو ما جبادا سننجاكم سني بغلتي غرو مال جتو بربادتي لغادا ani arra gammachuu takkaasniin qaba ta'ansee immoo gammachuu qofa osoo hin taane tabiroo akka gaddaattis waan qabuutu jira jechuudha. Wanni akka gammachuutti qabu wanni akka gadda qabu maal wanni akka gammachuu qabu tokkoffaa mubaarak bahee warra isaaniitiif ilmaan maatii isaatiif galuu isaa ittiin gammadutti jira jechuu arraan dhagee waan ta'eef sanii gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Akka gaddaatti hoo maaltu sitti dhagame yoo naan jettan wanti natti dhagame guddoon takka ummanni keenya hanga ammaan tana ummanni keenya ummanni Oromoodha haala jiru hunda irratti jechuun hubannoo dhabuudhaan ammallee keekumaaf isuma jaamessan irratti maas waajabeessu deemuun isaa nagaddisiisa. Kanarraa kanaaf waan isiniin ji'u hin qabu sababni yoo dhuguma gartee nuti akkana taane rabbiin nuuf qarafaa deemuun isiniin ja'a qaqqaaliiwwanii fi gaggaarii ilmaan Oromoodha warri toora numaaf miidiyaa irraan nu dhageeffataa jirtan nu hordofaa jirtan jechuu barbaade warri toora numaaf miidiyaa irraan nu hordofaa jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenya isin biraan haa jiraatu isiniin jaaladha akkana jaalattanis abdiin qaba. Maaltu jira beeytu wanni jiru guddoon takka dhugaadha. Isinis akka isin fakkaate san akkas ta'uu danda'a garuu dhugaan jirtu maal jechuu barbaadeeti. Dhugaan jirtu ani wantaan godhe keessatti wantiin akka gaabbitti ofittis gaabbu takkalleen hin jirtu. Yoon akka gaabbitti wantiin gaabbu jiraadhe masarat qabuu dadhabuu koo jechuudha qaba. Masarat qabuu dadhabuu koo jechuun kiyya maal jechuudha. Haala san keessatti abdiinis waan jiru nu ibsuu dhabuudhaan masaratis rakkoolee isaan isii godhan odeessuudhaan nutti fakkeessuudhaan gartee hanga nu harkaa mucucaattee baatutti mas ifaajjii biroo hanga gartee nu kabalchiisuu isiin deemuu isiitiin alatti wanti na gaabbisiisu tokkollee hin jirtu jechuudha. Wantaan godhe immoo dhuguma faayidaaf osoo hin godhini waan birootiifis osoo godhuu hin ta'ini waaniin godheefiin beekaa jechuudha. Nama waan godhu hunda waan godheef beeku malee numaafi nama akkanumatti ol ka'ee waa godhuu miti jechuudha. Kanaaf masaratis yeroo san keessatti kagartee isiidhaan wal qabnee haala san hunduma keessa waliin deemnee fi mucaan xiqqaan erga bahee jara afaaniif jara harkaa bahee waan ta'eef
isaanirraa malee isaaf jecha malee waan birootiif miti. Kanaaf ammoo isinis kayyimattuu isin himaatiin jira afaan kiyya yoo isin hin galle garuu hin beenye kayyimattuu jaraatu namiidhee akkana na godhan jettee haasawaa turte yeroo dheertuu jechuu Masaraan. Garuu abdiinis haala waan kana keessatti ture keessatti Masaratiif isinidduu wanni jirtu iccitiin jirtu haalli wanni kun itti dhufte hunda nuu himi yeroo jennuuni wantiin himu hin jiru maal kajuu fi kara dhaaduu fi kara gartee ofiifu harka nu balleessutti kadeeme tahee isa sanirra dhaabbannee immoo waan godhuu fi waan dhiifnu walii wallaallee jechuudha. Kanaaf haalli kun hunduu tahee akka gaabbitti immoo waan qabachuu danda'u Masarata haala san keessatti nutti fakkeessuudhaaf ammoo waan isaan godhan miidhaa isaanii san lafa nutti himuudhaan nu harkaa ba'uu qofa. Kanarraa kanaaf abdiin ammoo hoo maal ture? Abdiin himuu dhabuudhaan isaan harkatti baafnee lubbuu isaa baafnutti kadeemu jechuudha. Kadeemu ta'e kanaaf wanni kun addaan osoo nuun bahin isiillee mucucaattee nu harkaa baate abdiillee firraa bahee gadhiifne jechuudha. Kanaaf gaabbii takkallee hin qabu akka gaabbitti wanti hin qabu Masarat samma jechuu barbaadeeti. Kana qofaa miti ammas maaliin jechuu barbaade ni beektu. Wanni jechuu barbaadu Masaritti abdiidhaa taniin amma haasa'u tanarraa takka. Warri bahar osoo sitti himnu waa jetteen akkana jetteen akkas jetteen jettanii ani dhiifama kaniin gaafadheef yookiin wanni hundi taatee qaanfadhee saalfadhee osoo hin ta'ini dhiifamni gaafachuun uummata kiyya waan hin jaaladhuuf waan narra jiraatuuf gaafadhe. Maaliif jennaan dhiifama yeroon ju'u waa hunda keessatti dogoggoroota uume numaaf osoo hin taane ani bahar maqaa isaa dha'uuf yookaan waa jechuuf osoo deemuu hin ta'ini maqaa isaatiin namoota dhufee gartee ana maqaa kiyya dhaatee akka isaatti na arrabsuu dhufeetutu isa arrabsee anallee isa kana waajuun na godhe jechuudha. Kanaaf ammoo san jechuun kiyya akkanumatti isaas waa jechuun kiyya isumaatutu haala kana keessatti waa jechuu jira jechuuf hin jee bagaan jeesanillee jechuudha. Garuu isaaf akka hin ta'in ergaan hubadhe booda isa dhiifama gaafachuun kiyya waanuma narraa eegamu kanaafin dhiifama isa gaafadhe. Isin caalaas ani nama bahar jaalatu jechuu barbaadeetu warroonni akkasitti of ilaaltanii akkasinaan jechaa jirtanii isinis ammallee galatooma akkuma isiniitti gale akkuma isinii ta'etu ammallee kana isin godha jechuu barbaadeetu. Kanarraa kanaaf hoo maaltu jira? Maaltu deemaa jira? Amma kanarraa kanaaf maaltu jira isiniin jechuu barbaadeetu. Wanni hafe jiru tokkoffaadha. Wanni jiru yoo nuu himi jettanii maaltu jiraani? Ani yeroon dhiifama gaafadhu walumaa galatti isa bahar isin himeetiin jira. Ka kanarraa hafe immoo wantaan dhiifama gaafadhu uummata kiyya waan hin jaaladhuuf waan hin kabajuuf wantiin uummata kiyya dhiifama gaafadhuuf waan hin jaaladhuuf waan hin kabajuuf isaanis akkuma isaan fakkaatetti waan na jaalatanii fi waan hin taane narraa hin eenyee fi waan ta'u qofa narraa eeganii fi waan san hunda akkaan irraa dhaabbadhuuf akka isaaniif fakkaatetti naan jechaa turanii kanaafin dhiifama isaan gaafadhe. Malee gaabbii birootiif sodaa birootiif waan birootiif dhiifama jechaa hin jiru. Qaanfii birootiifis hin jechaa hin jiru. Wantiin itti qaanfadhu takka illee hin jiru. Wantiin ammoo akka qaanitti yookiin hannaaf yookaan dabaaf yookaan jakkaaf waa dalagee waan san itti qaanfadhu hin qabu jechuudha. Wanti tun ofiif wal dhiibdee rakkoo gootee rakkoon san hundi dhuftee rakkoo natti taatee anuu rakkoo keessa na buufte malee ani ofii kiyyaa wanniin barbaadee bifa saniin itti seene takka illee akkan jira isin hubachiisuu fedheetii jechuudha. Kanaaf daba tokkoofis faayidaa tokkoofis itti wanniin seene hin jiru. Kanaafin ittiin qaanfanne kanaafin kana jechuu danda'ee jechuudha. Kanarraa kanaaf warroonni ammoo akka birootti akka warra gartee waan itti qaanfadhu an dalagatti itti fakkaattee naan jechaa jirtan hundi keessanuu dhiifama isin godheetiin jira. Ammas baatii Ramadaanaa as deemaa jira. Kanaas akkanaa hubattan isin jechuu barbaadeeti. Kanarraa kanaaf immoo wanti biroo taniin an dalage taniin an ammoo itti gaabbu taniin ammoo akka birootti itti fudhu takka illee hin jirtu. Kan akkasin naa quba qabaadhaa. Kanaafuu baatii Ramadaanaati hunduma keessanuuf dhiifama godheetiin jira. Kasanirraaf immoo numaaf nama gartee nama tuffatu nama akkanaa warri jechaa turtanis numaaf nama tuffatu osoo hin taane nama jaalatu nama gartee warra hundumaahuu maaliif warra rakkitan je'ee dura dhaabbatu kana akkasitti kana hubattanirraa kanaaf wantiin isin jiru akkuma jirutti dhiifama isin godheetiin jira. Baatiin araaramaati.
ummata kiyya hedduun gammadee baga walumaanuu gammanne isiniin jechuu barbaade guyyaan har'aatiin dhaga'ee kanarraa fi wantoota hundumaa warra dadaa fi nagaan gartee fixatu rabbi nu haa godhu numaaf nama akkasiiti malee nama akka isin yaaddan saniitii miti jechuu barbaadeeti ammaas irra deebi'ee tuffii dhaloota kiyyaa hin qabu namni dhaloota ofii tuffatu nama of tuffatu jechuu rakkoo isaan fidaniitu anis jiru hunda akka rakkootti walitti nu naqee haalan taane hunda keessa na buuse malee waan biroo dhimma biroo irraa qabaadheetii miti akkasuma soon isaan jaalachuu baadhe ummata kiyya kana jaalachuu baadhe ani rakkoo akkasiisan keessaa jireenya kiyya gadhiisee hin seenu jechuu isaantu rakkoo ta'ee rakkoodhaan rakkoosa mee eenyu ka rakkoo akkasii nama waliin ba'achuu danda'u rakkuma akkasiitu keessa seenuu ta'u jechuudha kana jechuun ammoo warri gubboodhaan seenee gubboo akkas jedhani ani nama gubboo nyaatuu si miti namni waatti kannee namalletti nama erguu miti jechuudha warri na beeku baay'inaan na beeku bal'inaanis na beeku kan akkanaa hubattan isin hubachiisuu fedhe kanaafuu ammaas haala jiru keessatti wanti jirtu michiyyoo falfaltuu masarat jettu sanii haalli fedhee jiru numaaf karraa deebi'u miti isiillee dhiisuu hin taa'u jechuudha kanaafuu uummanni keenya bakka jirtanitti warri gartee akka malatti na hubattanis haala kan akkanaa hubattan isin hin jaa kanarraa fi ani gaabbii takkallee hin qabu sodaa nama tokkollee dhiifama jechaa hin jiru kaniin dhiifama jechaa jiruun uummata kiyya qaalii warra gartee as gubbaarraa akka hunda keessatti haala rakkoo keessatti bal'oo keessatti waanuma jiru hunda keessatti na wajjin qooddate yaada isaatiif hirmaannaa isaa hundaan nafaana ture isaan sanii waa gaafachaa jira malee namni akka dhuunfatti asitti yakkatti dalagee waa gaafadhu hin jiru yokka yakkatti yookaan akka baditti ka dalagamtu taate anattuu dalagamte waan quban qabne takeessan beenye warra gartee ofii isaatii wal miidhaa ofii oofee naawu fidee rakkoo san keessa nanaqe isaantu silaa dhiifamu sanuu na gaafachuu kasanirraa fi wantiin hedduu haasa'uun jiru jiini as deemaa jiru kun ji'a ramadaanaati baatee araaramaati ammaas irra deebi'ee dhiifama isinii godheetiin jira bakkuma jirtan nageenya rabbii guddaa isin bira haa jiraatu naa jiraadhaa isiniin jaa hedduun isin jaaladha akkana jaalattanis abdiin qaba wal abaaruurra wal arrabsuurra haalan taane keessa wal galchuurra silaa wal gorsinee bareedaa isiniin jaa kanaafuu nagaan naa turaa hanga viidiyoo birooti walitti deebinutti haalli tures kanaa isiniin jaaladha dhaloota kiyya akkaalii gaggaarii kana caalaa wantiin isinitti dheeradhu isin jiru wantiin isinitti haasa'ullee hin jiru baay'ee isiniin jechuu barbaada.